Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota FiB irraa qophii Elellee kan torban kana qabannee dhiyaanneetii jirra. Akkuma beekamu egaa qophii Elellee keenya keessatti dubartoota akkasumas shamarran beekumsaaf ogummaa adda addaa qaban akkasumas gosa hojii garaa garaa irratti kan argaman kan irratti isiniif dhiyeessinudha. Har'as egaa keessummaa dubartii jabduu tokko qabadhee dhiyaadheetan jira. Aadde Eebbisee Ashanaa jedhamu. Aadde Eebbiseen egaa waggoota dheeraadhaaf barsiisummaadhaan akkasumas immoo hojiilee garaa garaa dhimma dubartoota irratti xiyyeeffatu hojjechuudhaan kan isaan haga ammaatti illee jirani. Egaa isaan qophii Elellee kan torban kanaaf keessummaa ta'aniitidha kan isaan jirani. Bu'aa bahiin jireenya isaanii maal fakkaata, hojii akkamii hojjechaa turani, ammoo maalirra jiru kan jedhuu fi guutuu qophii kana daawwadhaa. Haga xumuraatti turtii gaarii nu faana taasisaa. Baganagaan dhuftan. Baganagaan eeddan. Yeroo keessaniif ulfaadha. Mee xiqqoo ishee isin ibsuu yaaleera. Caalaatti immoo daawwattoonni keenya akkasiin beekanii fi Aadde Eebbiseen dubartii akkamiiti? Nama naannoo Aayiraatti dhalateedha. Barumsa koos immoo yeroon ijoollummaa kooti manuma barumsaa keessatti of argee umurii akkasiitti mana barumsaa galee waan hin jedhu hin qabu. Garuu mana barumsaa German Mission kan jedhamu tan baradhee German Hermannsburg Mission warra jedhamantu naannoo keenya turani. Mana barumsaa kutaa 1-8tti kan misiyyoonii kanatti baradhee kutaa 9 Gimbiitti kan Dajjaazmaach Gabra Egzaabeer jedhamu tan baradhee achi ba'ee immoo Finfinnee immoo dhufee ልዕልት ዘነበ ወርቅ ትምህርት ቤት kan jedhamu kutaa 10 baradhee isa booddee immoo ደብረ ዘይቲtti kan argamu Ethiopian Evangelical College kan jedhamu 11-12 baradhee barumsi koo kana fakkaata. Mee isin barattuu akkamii turtan yeroo barachaa turtan? Tokko baay'ee barumsa baay'ee jaalladha. Harmeen koos baay'ee nama gaarii sababii turaniif akka nuyi ijoolleen isaanii kun barannee sadarkaa guddaarra geenyuuf baay'isanii nu toosisaa turanii, nu gargaaraas turanii, nu gorsaa turaniiru. Mana barumsaa keessaa na oolchanii mana naneessifne, hojii cimaa nan hojjechiifne, gammachuudhumaan barumsa koo barataa ture. Barumsi keessanis haala gaariidhaan kan isin barachaa turtan jechuudha. Gammachuudhaan, jaalalaan natti toleedhumaan baradhe. Baay'ee namatti tola. Mee isin barsiistuu baayoloojii illee akka turtan odeeffadheen jira. Waggaa gamiidhaaf kan isin barsiisaa turtan? Waggaa 10 barsiiseera. Waggaa 10 kana keessatti walitti fufee utuu hin ta'in waggaa jalqabaa utuu dhumamni muuxannoo waan tokko iyyuu hin qabaatin 12 fixeen itti seenee barsiisee isa booddeetti gidduuttis waan biraas hojjedheera. Deebi'ee garuu erga muuxannoodhaaf barumsa isaa argadhe booddee waggaa 5 barsiise. Baayoloojiidhaa fi keemistirii waggaa 5 barsiise. Isa saduraa garuu otoo muuxannoon mayyuu hin qabaatinanii barsiise jechuudha. Akkasii mee barattootni yeroo isin barachaa turtan hirmaannaa shamarranii fi yeroo isin immoo erga sanaa barattanii immoo barsiisutti kaatan hirmaannaa shamarranii maal fakkaata, jijjiirama akkamiitu ture? Akkasumas immoo yeroo ammaa kana immoo maal taajjabdu isin barattoota shamarranii yeroo ammaa kana jiran jechuudha? Yeroo ani barsiisaa ture tokkoffaa ani barsiisummaa koo irratti otuuma barumsuma saayyuun fudhateen koorsii masaayyuutuun hin qabaatin shamarran akka koo jabaatanii barachuu qabu. Sadarkaa ga'uutu isaanirra jira. Sadarkaa yeroo hin jedheeru barumsa isaaniitiin fagaachuutu irra jira. Akka koo ijoollummaadhaan baratanii fixuu 12 fixuutu isaanirra jira. Sababii yaaduufi barattoota hundumaa irratti yo'anii yeroo koo akkasumaan balleessuu hin barbaadu. Qoosi hin jiru. Qoosa wanti jedhamu hin jiru. Olallixaa nan barsiisa hundumtuu qophaa'ina eega. Shamarran isa ta'an warri dhiiraas macaafa isaanii, dabtara isaanii, qalama isaanii qabatanii yeroo ollixu na eegu. Anis ollixanuma barsiisee gaaffii barbaachisaa ta'e gaafadhe. Ijoollee durbaa irratti garuu baay'iseen cimaa. Maaliif akka isaan baratanii nama ta'an ijaan barbaaduu fi
baay'iseen isaaniitti hundumatti nan cima garuu durba irratti baay'isee tan cima. Haa ta'u malee warra akkuma sana akka hin barbaadu sanatti cimanii baratanii ba'anis jiru. Warri akka hin yaade sanattis ta'uu dadhabanii haalli moola aadaan jira. Ani aadaan mana keenya keessatti ittiin guddadde adda. Warri mana adda addaa keessatti guddatan immoo aadaan suni itti cima. Durbii barattee eessa geessittiin jedhamaa tureera. Of gargaari. Atumti nan naqatiin barumsa of gargaari gaa. Yeroo itti jedhanii araqee baasuutti deebi'u, farsoo gurguruutti deebi'u. Gaafa nuufannee immoo itti dhiisu. Maaltu iyyuu na rakkise kana moodhanii iyyuu immoo itti kan dhiisan jiru. Barumsa jechuudha. Barumsicha itti dhiisanii waan barbaannu kan deebi'an immoo jiru. Kuni rakkina guddaa aadaan ijoollee durbaa irratti fidee ba'aan itti fideedha sababii ta'eef warrootuma akkuma harmee koo kanatti nama toosisan warri qaban immoo warri sadarkaa gurguddaatti ba'an immoo jiru. Maal taajjabde isa yeroo si'anaa yerootu bara sana ijoollotatu hin barannaa'edha. Bara kana immoo warratu naa baradhaa'edha. Isuma ta'eeyyuu carraa adda addaa kan warri argatan immoo si'ana an akkan ilaaluutti akkuma walii galaatti barattooti wanta dhibaa natti fakkaata. Waan akka bara sanaa amma nuyi bara sana barannee iddoo akkasii geenyanneetu hawwii guddaadhaan adeemna. Warri barsiisus akkuma kanaa hawwiidhaan itti adeemu rakkinumaaf yoo keessaa malee. Inni si'anaa garuu barattootatu sababii warri manaatti ari'aniif wanta dhadhinaa dhaban faanatti fakkaata. Maal jettu reessinni maatiidhaanis akkasumas barattootaaf maal jettu kanuma wal qabate? Waa'ee barsiisummaa irratti ila'aan kanan jedhu maatiinis karaa isaanii yoo barumsa hin qaban ta'e yoo dabtara ijoolleen kun mana barumsaatti barreessitee galte harkaa fuudhanii ilaaluun barbaachisaadhaan jedha. Eessa oolte? Maal baratte? Maaltu ta'edhanii itti dhiyeenya ijoollee isaaniitti dhiyaatanii haasofsiisu. Ijoollee isaanii kan lafa isaan oolan eenyu hiriyaan kee maaltu maal ta'e jedhanii itti dhiyaachuu of dhossootu hin ta'in ani abbaadha haadhaadhanii of dhossanii ijoollee yabbuudhaan dhaanuu waan jedhamu jira. Inni hojjetu waan yabbuun dhaanuudha. Ijoollee ofiitii wajjinii mari'achuun barbaachisaadha. Ijoolleenis immoo iddoo tokko tokkotti sababii barumsuma xinnoo ishee argataniif yoo warri isaanii barumsa ga'aan qaban ta'ee anatu beekachuu buusin barbaadu. Ani mana barumsaa dhaqee fidala kanas dubbiseera waas beekadhani warri tuffatan immoo jiru warra isaanii. Maatii isaanii. Kunis sirrii miti maatii tuffachuun barbaachisaa miti. Macaafni qulqulluun maal jedha? Abbaa keetiif haadha kee ulfeessidha. Barri kee lafarratti haa dheeratuuf jedha. Kanaaf ulfina kennuufiin barbaachisaadha haadha ofiitiif abbaa ofiitiif dhaga'uun barbaachisaadha. Gorsa isaanii utuu manni hadhaa'u liqimsuu danda'utu irra jira. Fudhachuutu irra jira. Hin hadhaa garuu fudhachuutu irra jira. Barsiisoti si'anaa immoo barsiisoti kun si'ana immoo tan dabala. Barsiisoti warri si'ana barsiisanis ijoollee kana callisaniidhuma isumas itti kenname kana dubbisanii barsiisanii mana isaaniitti deebi'anii galuu otoo hin taane ijoollee kana duukaa bu'anii toosisuu ijoollee kanatti dhiyaachuu warris itti dhiyaachuun barbaachisaadha. Ijoolleenis warra isaaniitti dhiyaachuun barbaachisaadha. Barsiisoti immoo barsiisa isaanii kan hojii isaanii kanaaf iddoo olaanaa kennuun barbaachisaadha. Ergan barsiiftuudha itti galanii hojii barsiisummaa koo kana cimsee hojjedhee ijoolleen ani barsiise kuni asii baatee sadarkaa tokkotti yoo isheen ol baate ittan galateeffama jedhanii yaaduun barbaachisaa. Ani amma waa'ee barsiisota hundumaa haasa'an jiru. Warri garuu callisaniidhuma umurii ijoollee akkamatti balleessantu jira sababii ta'eef waan an beekuun qaba. Anis barsiisummaa keessatti yeroon hojjetaa ture barattoota koo akka isaan nama ta'aniif irratti hojjedhe warri har'a na galateeffatan jiru. Warri itti dheekkamee maal jedhe har'a immoo na galateeffatanis jiru. Sadarkaa gurguddaarra warri gaan ani lafan hojjedhutti namni hoogganaa ta'e hojjetu barataan koo jira. Hammayyuu isin naan jedhan. Kanaan immoo yeroo argu nan gammada. Kanaaf iyyuu barsiisonnis hojii kooti jedhan itti amananii hojjechuu. Takkaa yoo itti galan barsiisaadhaan erga jedhanii itti galanii erga ta'e dhugaarra dhaabatanii
ijoollee kanammoo jireenya isaanii ijaaruun irra jira sababii ta'eef ijoollonnis nu ergan jedhanii otoo hin taane barachuudhaaf nu barbaachisa. Maatii keenyaaf ofii keenyaaf dursa mataa keenyaaf nu barbaachisa jedhanii barachuutu isaan irra jira. Tolemee kanumaan wal qabatee isinii maatiileen dhaabbanni ijoollee immoo ijoollee gara 10 oliillee akka guddistan odeeffadhee tan jira. Isin ijoollee sanaaf haadha akkamii taataniitu kan isin ijoollee sana guddistan? Ijoollee kanaan utuun kan koo qabaadhee da'eera ta'ee akkamittan guddisa isa jedhuun yaada. Yoo nan dheekkama ta'e akka mucaa kosee kan kooti utuun da'eera ta'ee dheekkamutti. Ittan uwwisa nan nyaachisa maaliin jedha hamma humna kootiitti. Isan kan isheen da'e sanaaf godhuun warra kanaafis godhee hamma naa danda'ame. Akkuma yeroon jijjiiramaa dhufetti immoo warroota hangafoota akkuma bara sanaatti ittis dheekkamee reebees baay'een gorsine isaanii. Warra boodana dhufan immoo isaan akkuma yeroo isaatti maaliif umuriin koosii bi'a barumsi koosii jabinii koosii hubannaanis gaafa dabalaa dhufu immoo attamitti ijoollee kana qabuun irra jira isa jedhu ilaaleen akka kanatti garuu wantan utuu mucaa dhalan garaa kootii qabaadheera ta'e waanan godhuuf hundumaa godheen guddise. Wantan ofii qofaan bifadheen qabachuudha kan koomiti waan ta'eef hin jiru. Akkuma sanatti yoo isaan akaayiin jira ta'e anis akaayii isaanii wajjin nyaadhe yoo mulluu ta'e mulluu nyaadhe yoon immoo daanqoo qaladhe wajjin nyaanne akkasittan guddise. Haadha gaarii ta'e guddise jedha egaa waanuma mul'ataadha immoo kanaaf hamma naa danda'amettanii karaa argisiisuu irratti hojjedheera manni dubartoota jechuudha. Dubartoota aangessuudhaaf hamma humna kootiitti hamma yeroon sanaa kennetti amma dandeettii kootiitti waan akkasii hojjedheera. Yeroo isin bakka sana turtan yeroo isin hojii kana hojjechaa turtan caalaa kan ammaa maal isin akka wal bira qabdanii gaafa ilaaltan hirmaannaan amma jiru keessumatti dubartoonni bakka garaagaraa irratti hojii garaagaraa irratti hojiilee dur dhiira qofaatu hojjechuu danda'a jedhaman irratti yeroo ammaa kana argamu wal bira qabdanii gaafa ilaaltan uumeessin. Amma yeroo sanas carraan baay'ee babal'aan hin turre. Kanaaf waan dandeenyuun nuyi ogummaa waan waaqayyo nu itti ibseenii hojjennee turre. Amma si'ana dubartoonni ijoolleen durbaas hojii adda addaa keessatti hirmaataa jiru. Humna isaaniitiin hojjetanii kan bulan jiru. Baay'ee amma mana ijaaruu lafa manni ijaaramutti ashawaa kana deebisuun bara sana saalfiidhayyuu. Akka kan dhiiraa qofaatti ilaalamu ture. Kan dhiiraattis ni ilaalama dubartiinis baatee bakkee ooltees akkasii hojjechuun daadoodhuma fa'aa yoo hojjettee isa gurguratti irraa kan hafe bakkee ooltee akka warra dhiiraa hojjettee manatti galuun qaanii guddaadha yeelloodha. Amma garuu isa durii caalaa dubartoonni ijoolleen durbaa kun lafa hojiin jirutti ba'anii hojjetaa jiru. Garuu barumsaanis hin yaalu. Barumsi isaanii aan kan na gaddisiisu akka barbaachisaa isaatti garuu baratanii sadarkaa barbaadame irra hin ga'anii. Ijoollee dargaggeettoti si'anaa kuni hojichuma hojjetanii horiin argatanii uffatanii waan adda addaa kana uffatanii sagurratti keeyatan kana samiilatti keeyatan waan adda addaa kana argachuutti gammadu malee waa'ee ijoollee muraasa barumsa isaaniitti cimanii sadarkaa olaanaatti kan darban inni kun xinnoo ishee na gaddisiisa. Inni kun akka walii galaatti malee aayira duwwaa. Kabajamoo daawwattoota qophii Elellee turtiin adde eebbisee ashanaa waliin taasisaa jirru ammallee akka tuffeetti jira turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u kitaaba adda addaallee barreessaniiti jirtu. Seenaa adda addaa irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Fakkeenyaaf kan Kiristeel waliin taatanillee afaan Oromoo, afaan akkasumas immoo afaan Amaariffaadhaan Ingiliffaan illee barreessitaniittu. Mee barreeffama irratti maal fakkaata isin jajjabinni isin qabdanii? Kana malees kitaabota sana amma jedhe kan Kiristeel waliin barreessitan malee kan biraa waan barreessitan qabdu? Ani dhimma waa babarreessuu kana ijoollummaa kootii kaasee nan jaalladha waa dubbisuus nan jaalladha kanan jalqaba dubbisuutti ka'eyyuu yeroo baay'ee ijoollee
waggaa 5-6 waa dubbisuu jalqabetti manuma keessatti macaafa qulqulluu dubbisuu imammaan koo nu barsiisanii kanaaf isarraa kaasee macaafa dubbisuu baay'een jaalladha. Macaafota adda addaa kan Amaariffaanis yeroon sadarkaa lammaffaarra baradhus macaafa bitadheen Amaariffaa kanas nan dubbisaa. Bara sana immoo macaafa qulqulluu afaan Oromoo irraa kan hafee tokkoyyuu hin turre. Kanaaf kan afaan Oromoo argachuu hin dandeenye. Ingiliffa immoo yeroon kutaa 5 iyyuu nan haasa'a. Faranjootan nu barsiise 6 ta'eef kutaa 5 kaasee iyyuu nan haasa'a. Guddifataan man dhufee Ingiliffas nan dubbisa. Isa booddee egaa maaliin godhee yeroo ittiin kutaa 11-12 baru Dabra Zayititti Evangelikal Kolleejiitti yeroo ittiin baradhu literary club kan jedhamu tokkotu jira. Literature kana waa dubbisanii achi keessa waan argatan immoo gabaabsanii barreessuu waan akkasiitu ture achi keessan ture. Seenaa immoo nan jaalladha barumsa seenaa history. Naa waan akkasiin hojjedha gidduutti dargiin dhufee waan adda addaa kana wanta warraaqsa bara sana barreessedhe namni nagaafannaan anoo beekeen barreessuudha hin dide. Beekwan takka kana keessatti hirmaadheen waan barreessuun barbaanneef jechuudha. Waan isa barreessuun barbaanneef. Garuu isa booddee haa ta'uyyuu malee ani yeroo hundumaa yaadannoo nan qabadha. Yaadannoo qabadha. Yaadannoo koo kana gaa amma ammaatti isa yaadannoo kootii illee waan barreessee hin qabu. Bu'uurri waa'een waa barreessuu waa dubbisuu kootii achirraa ka'e jechuudha. Amma yeroo hundumaa waan tokkotu hin dubbisin namu macaafa qabadheen adeemaa gaazexaa wayiin bitee dubbisaa amala akkasii qaba. Egaan maal goonee Sister Kristel kana wajjinii akkinu itti waa'ee macaafa kana barreessuutti kaane seenaa dubartootaa keessumatti wanti isaan bu'aa buusan yeroo hundaa sababii dhokatuuf warri barreessan immoo baay'een hin jiru. Warri barreessan immoo rakkinuma ishee dadhabinuma ishee dubartiin akkas taatee dubartiin akkasitti cakkonamte kana jedhu malee isaati dandeetti akkasii qabdi dubartiin kan jedhamu badaa ani argeen dubbifne amma biyya kan biyya alaa malee kan biyya kanaan dubbifne. Kanaaf iyyuu yerootti waggaa 500 akkuma gaadde Kristel isinitti himte kanaan dura 500 sana irratti mee yaada keessan ibsaa dubartii cimtuu biyya keessan keessa waldaa keessan keessa seenaa qabdu barreessaa gaafa jedhani kan keenyan barreeffamne. Waluma wajjin haasofne maal gochuun nuuf ta'anne waama namoota dubartootuma 4-5 barbaanne waa'ee isaanii barreessina sana achii kaafne tokkoffaayi seenaan dubartootaa dhokatee hafe. Dadhabina ishee malee ciminni ishee hin jiru. Karaa biraatiin garuu ciminni ishee ba'uu qaba isa jedhu irratti mari'an. Inni lammaffaa immoo waama xinnoodhaan kaane warri nu booddeedhaan dhufan ijoollonni amma mana barumsaa keessa jiran warri baratanii immoo fixanii mana jiran maaliif seenaa mataa isaanii barreessanii mee itti maan qabnee toosifnaa inneetu seenaa qabatamaa ta'e. Isa namni ofiisa amma yeroo dubbisu seenaa kana ofii koo keessatti waa'ee koo yaadaa akkan dubbisuuf kan gargaaru jecha kana barreessine. Isa dura garuu waldaan Makaana Yesuus seminaarii adda addaa qaba. Lafatti macaafa qulqulluu barsiisan. Isatti sadarkaa olaanaadhaatii na gaafatanii mee Amaariffaanii dhimma misoomaa irratti macaafa wayinuu barreessuun dandeessaayii jechoota 8,000 jedha. Nan danda'an jedhee Amaariffaa jedhan. Ani barumsa koo gara caalaayyuu Amaariffumaa nan bare barichuma bara saa'u. Ingiliffaaf Amaariffaa nan bare. Amaariffi kun badaa nan rakkisu dhokataa yoo jiraate malee. Naani haa ta'u dheewni jalqabee waan irratti barreessus mata duree sanaa kennanii macaafa irraa ilaalee hojjedhus naa kennanii isa kana 7 gidduutti jechoota 8,000 sanaan isa isaan naa kennan sana irratti barreesseen garuu waa'ee koorniyaa kan ilaallatu tokkittiin keessa hin jiru. Wanta sana keessa waa'ee dubartii kan jedhu keessa hin jiru. Naan taa'ee yaade maaliif hin jedhe. Amma namni macaafa nan fuudhee dubbisu eebbisee ashanaatiin barreeffame gaafa jedhee dubbisu
ilaa ofii isheetii dhimma koorniyaa irratti hojjetti tokkitti illee keessan galchiti naan jedhanii ofumattanii. Duraan egaa kanan irraa barsiisaa ture jira koorniyaa irratti baay'ee barsiisaa ijaan ture. Waan an barsiisu kana yeroo hunda nan barreessa. Barreeffamaan immoo namootaafis raabsasa waan ta'eef isa walitti sassaabbadheen nama isa barreessinaan jedhe sana bira dhaqe. Jechoota 8,000 waan akkasii qabaa dhimma koorniyaa irratti qaba. Kanaan dura irraa barreessaa ture. Isa kana wajjin wal fudhachiise akkamittan barreessaa kana yaadeen jedhee rakkinaan qabu. Waan rakkinaan qabu isa sitti dabaleen 16,000 words jedhamu dhaga 16,000 sanan qopheessee amma na danda'ametti macaaficha keessatti fakkii tokkos yaada kootiin keessa galchee wantoota hiriyoottan koorraa dhaga'u wanta qabatamaa waan mammaa koorraallee dhaga'e dhimma barbaachisaa ta'ee babarreesse keessa galcheen akka ittiin macaafa tokko bara 2009 waldaan makaana Yesuus dameen teoloogii fi miisiyoonummaadha maxxansiisee seminaarii warra dippiloomaadhaaf sertifikeetii barsiisan isaaniif kennamee ittiin barsiisaa jiru kana baasee hin qaba. Egaan maaliin godhanii macaafni kun warra Amaariffa dubbisuu danda'an akka inni ga'uuf jecha gatii isa mislaattiin gurguramu gadi buuseen keessumatti dubartoota akka dubbifataniif jecha gatii gadi bu'aadhaan walga'ii adda addaa dubartoota argaman dhiironni argaman keessatti dhaqee gurguraan ture siin jechuudha. Egaa kitaaba keessan kanas egaa waan nama fayyadu nama kamiyyuu irraa barachuu waan danda'u waan ta'eef argachee dubbisuu qaban mudhaamsa kan kooti. Mudannoo fi muuxannoo jireenya keessanii walumaa galatti jechuudha. Egaa qabsoo jireenya guddaa keessadha kan isin dabartanii mee kana akkamitti yaadattu isin mudannoo akkamii dabarsitaniittu akkuma walii galaatti? Jireenyi salphaa miti. Ani ofii koo maatii hiyyeessa keessaa takka namaa dubbataa ture. Armee kootu anaaf obbolaa koo dhiiraa lamaa fi obboleettii koo hangafa keenya nu afurii guddisan ani gara kotiidha. Garuu amma na danda'ametti an beekeetu hin taane armee koo guyyaa tokko iyyuu rakkifne waan tokko nu hidhee yaada. Guyyaa tokkos na reemne. Hundumti isaanii na reemne. Nu ana jaallatu. Waan hojjechuu danda'u waan hojjedha. Ofiin beekeen hojjedha. Dhossaan hin jiru waan hundumaa nan haasa'a. Iftoominaan qaba. Iftoominni koo kun rakkina natti uumeera. Mana maatii koo keessaa ala. Maatiin koo keessumatti mammaan koo iftoomina koof baay'ee na jaallatu. Garuu jireenya koo keessatti iftoomina koo kanarraan kan ka'e tokkoffaayi nama wajjin waliin galtuu naan jedhu. An nama wajjin walii galuu takka dadhabee hin beeku. Nama nan jaalladha. Nama sababii ta'aniif namoota hundumaa nan jaalladha. Garuu namni anaan na somnaan hin dhumnaqa. Lammata namni kuni dhugaanatti dubbata dhee naman. Kun rakkina gosa guddaa keessaati. Mee itti gaafatamummaa hojii ba'achuu fi jireenya dhuunfaa ofii gaggeeffachuu akkamittiin ol duukaa deemsistu sin? Itti gaafatamummaan hojiidhaa namni hojii isaa kabajuu qabadheen kanatti nan amana. Hojiin haa xinnaatu tokko hojii tuffachuun sirrii mitiin jedha. Sadarkaa xinnoodha kaanii hojii ofii san sadarkatti xinnoodha jiran sanatti amanamuun barbaachisaadha. Isatti amanamu. Lammata immoo namni hojii yoo hojjette dubartiin tokko yoo hojii hojjetti taate mindeeffamtee hojjetti yoo ta'e sababii hojii sana hojjettuu fi mudannoon rakkinni gara biraan isheen qaqqabu waan jedhamu hin jiru. Yeroo inni gaasa dhuunfaatti dhufa iftoominni jiraachuu barbaachisaadha jedhan. Sadarkaa lafummaa iddoo hojii sanatti iftoominaan inni kun kanadhani ejjennoo ofii immoo cimsachuu. Iseen yeroo hojii qabdu qabaattee mana isheetii alaa hojii hojjettu kana lafa qilleensitti rukutetti jiguun ishee irra hin jiru.
yoo inni gara bitaatti akkas rukutee bitaatti kuftee yeroo inni karaa bitaa mocha gara mirgaatti immoo rukutuuf jedhu akkas rukutamuu hin jiru. Of dhaabdee ani kana la jireenyi koo kan iftoominaan inni kun kanatti rakkina qabdu sana immoo ibsitee hojii mana isheetiis isa jireenya mana isheetii kanas geggeeffataa inni mana keessa amma heerumtuudha taate mana keessaas wal hubannaan akka inni jiraatu abbaan manaa sunis rakkina ishee hirmaachuu danda'utu sarra jira beekuutu sarra jira alaas hin hojjetti manaas immoo dhuftee hojjetti kanaafiyyuu wal gargaaruu qabnalanii mana keessaa yoo ijoollee qabaatanis ijoollee isaanii dhiiraaf durba hojii barsiisanii hojiidhaanii wal gargaaruu warri dhiiraas gargaaruu isheen dubartiis lafa hojii isheetiittis immoo amanamummaadhaan himtee iftoomina ishee yoo badaa iftoomina isheetiif iyyuu hin jaallatamtu taate isheen garuu akkas akkasitti iftoominaan hojii ishee hojjechuu hojii isheetiif garuu eeggannaa gochuu mana isheetiifis eeggannaa gochuu lafa hojii isheetti sababii mana koo keessaatiif jette hojii ishee baddaluun isa irra hin jiru. Baddaluun isa irra hin jiru. Dubbachuuti isa irra jira. Waan qabatamaa waan dhugaa ta'e ibsuutu irra jira. Mana ishee keessattis immoo yoo heerumne ta'e inni waan biraadha. Yoo heerumteetti taate garuu wal gargaaranii wal hubannaadhaanii mana isaanii inni isheen ala hojjettee fiddus ikkoo manchuma ijaaruudhaan malee maal gootu kophaatti. Walii wajjin mana isaanii ijaaruun dhiirris dubartiinis kun jiraachuutu sarra jira. Ijoollee isaanii immoo yeroo guddisan dhiiraaf durba wal qixxeetti hojii isa dhiirri hojjetu durbis akka hojjettu durbis isheen hojjettu dhiirris akka inni hojjetu godhanii guddisuun barbaachisaadha. Barsiisis kanumatti geessaa jedhama. Jedhee yaada. Kanaafiyyuu ciminaanii mana isaaniidhaafis hojii isaaniidhaas hojii waan irraa eegamu ba'achuu qabudha. Tole qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Sagantaan kun akkuma beekamu kan dubartootaa kan shamarraniiti. Egaan isin immoo mudannoof muuxannoo keessan irraa kaatanii dubartootaaf yookaan akkasumas shamarraniin maal jettume? Ani kan dubartootaa fi shamarraniin jedhu warri umuriin ijoollee keessa jiran umurii dargaggummaa keessa warri jiran ijoolleen durbaa dubbii duraatti abbaadhaa fi haadhaaf abboomamuu iftoomina immoo qabaachuu warris ijoollee isaaniitiif ijoolleenis warra isaaniitiif walitti dubbatanii rakkina jiru walii wajjin hiikuudhaaf walii wajjin maree qabaachuun barbaachisaadhaan jedha. Iccitii waan jedhamu biyya lafaarra hin jiru. Iccitii dhadhanii rakkina isaanii dhoksuudhaanii rakkina gara rakkinaatti akka hin darbineef kan korraa kaase. Iftoominatti sababiin amanuuf dubbii dhugaa dubbachuu, dubbii dhugaa jaallachuu, abbaa ofii fi haadha ofii immoo jaallachuu, hiriyaa ofii jaallachuu kun hundumarraatti barbaachisa. Lammata immoo barumsa isaaniitiif iddoo olaanaa kennu. Hammamuu yoo ta'e dubartiin barumsa hin qabdu taanaan rakkattuudha. Beekumsa qabu barumsichi barbaachisaadha. Baay'ee barumsaaf iddoo olaanaa kennanii tattaafatanii ciniinnatanii rakkina obsanii yerootti rakkinni asiinitti dhufullee dursanii isaan immoo irraa goranii rakkina asiin dhufe irraa goranii miliqanii jechuudha. Namni kophaa isaan jiraatu. Hiriyaan gaariin jirti. Namni gurguddaan gaariin jiru sababii ta'eef isaanitti illee himatanii deeggaratanii illee rakkinicha bira darbanii barumsa isaanii baratanii sadarkaa tokko irra ga'uutu isaanirra jira. Waaqayyo ilma hundumaa gararraa sodaachuun eenyuyyuu hundumti namaayyuu waaqayyoon hundumaa irra caalaa sodaachuu jaallachuu amanachuun barbaachisaadha. Anaan kanarra asiin nagee waan kana lamaan haadha koof obbolaa koof abboomamuu iftoomina dhaabbii qabaachuu yaada koo murteeffachuu danda'u isa murteeffadhe kan immoo ibsuu isatti qabamee jiraachuu waaqayyotti immoo qabamanii jiraachuun barbaachisaadha.
barumsaan of guddisuun garuu barumsi umuriin barbaadu jedhu mini egaa umuriin hin dhowwanu mini inni dubbii dhugaadha. Yeroo hundaa baranna barumsaan sadarkaa akkasiin ga'anii of jabeessanii adeemuu durbootaaf dubartootaaf si'anaaf obboleettota koof harmeen koollee yoo jiraatan warri sadarkaa harmee koorra jiranillee kana gochuu qabu jedha. Baay'ee gaarii dhaamsa baay'ee nama dubartii tokko akkasumas shamarree tokko ijaaruu danda'udha. Mee xumura irratti waan jettan kana malee dabalataan waan jettan qabda akkuma walii galaatti immoo dhaamsas yoo qabaattanii nama kamiifiyyuu jechuudha. Yoo qabaattan carraa isiniif kenne qophii keenyaa goolama. Haa ta'u inni kun baay'ee aan maaliin jedhaa dubartoota irraan gadee ilaaluun barbaachisaa miti. Durboota tuffachuun barbaachisaa miti. Dubartooti isa afaaniin haadha obboleettiidha adaadaadha akkoodha isa akkasii ta'edha miti dubbiin. Dhugumaan dandeettii qabu dubartooti sababii ta'eef dandeettii isaanii sana amananii fudhachuu sodaanis waan tokko nama hin baasu. Amma warri dhiiraa dubartoota ciccimoo dadanii sodaatanii isheen laaftuu fakkaattuyyuu cimtuudha jaataatee fi dubartootaaf iddoo olaanaa kennuun keessa ofiitti fudhachuun isee cimtuudha dhamtu sanayyuu akkuma cima isheetti fudhachuun kabajuun iddoo kennuufiin warri biiroo keessa jiranis sadarkaa murtoo kennuutti ol butanii guddisanii achitti akka isaan murtoo gaarii kennan taasisuun barbaachisaadhaan jedhan. Murtoo keessa ala godhanii ofii yoo ta'anii murteessanii gatiin qabu. Rakkinuma qaba yeroo hundumaa rakkina qaba. Garuu dubartoota sadarkaa sanatti fiduun barbaachisaadha. Mana ofii keessattis dubartoota kana kabajuun ijoollee durbaa ofii kabajuun barbaachisaadha. Deebi'ee immoo sababii dubartoonni dadhaboo ta'aniif jedhu amma macaafa qulqulluu keessa dubartiin dadhabduu sababii taateef kan jedhu jira namaan jedhu. Dubartiin cimtuudha. Cimnaan inni isheen mucaa tokko garaa ishee keessatti mucaa xinnoo hanqaaquu xinnoo tokko fuutee baattee ji'a 9 baattee miixattee du'aaf jireenya gidduutti taatee lubbuu tokko biyya lafaatti fiddi. Isa booddee hamma gaafa inni boolla keessa ga'utti guddifti nama tokko. Guddisuun ishee biraan hafuudha. Kanaaf iyyuu dandeessuudha dandeettii qabdiiti. Dandeettii ishee kana fudhachuufiin dandeettii ishee kana dandeessuudha jedhanii dubbachuufiin baay'isee barbaachisaadha. Mana keessatti abbaan manaa alatti biirootti yeroo isheen karaa deemtu lafa isheen argamte hundumaatti kabaja barbaachisu durbaafis dubartiifis kennuun barbaachisa. Isa dhugaa ta'e irratti dhaabatanii jechuudha. Inni lammaffaa inni an baay'ee na gaddisiisu dubartoota irratti hamaa hojjechuu. Ijoollee durbaa irratti hamaa hojjechuu. Mucoolii durbaa xixinnoo irratti hamaa hojjechuu. Dubartootaaf durbootaaf mucoolii xixinnoo irratti keessumatti gudeeduudhaan horii dhowwachuudhaan humnaan qabanii rukutuudhaan hin adamnaadhanii waan isheen hin dandeenye ba'aa baachisuudhaan warri irratti hojjetan waaqayyo hin adaba sababii ta'eef seerri biyyaas kan adabu jira. Kanaaf iyyuu eeggannaa gochuun namni tokkoonsaa nan adabama waaqayyoonni hundumaa argu na adabuu danda'a jedhee dubartii irraatii hamaa tokko akka hin geessifne dhaamsa kooti. Dargaggoonnis ijoollee dhiiraa xixinnoonis namni gurguddaanis jaarsis hundumtuu isa miidhaa dubartoota irraan ga'an kana. Gender based violence jedhama afaan Ingiliffaatiin. Kanarraatii of qusachuu miti of keessa baasanii gatuun qaama kooti foon kooti dubartiin kun akkuma foon koo kana yoo billaan tokko na kute yoo limoon na waraane akkuma na dhukkubu ishee siin dhukkuba kana caalaa ishee dhukkuba jedhanii isheenis qaama kooti jedhanii toosisuu malee hamaarraan ga'uun barbaachisaa miti. Kanarra akka isaan of qusatan akka nama waaqayyooti jaalala waaqayyootiin hundumaan kadhadhan warra biiroo keessa hojjetu geggeessitoota waldaa kiristaanaa geggeessitoota biyya obboloota mana keessa jiran warra karaarra deeman hundumaatiin aadaadhaa dubartootaaf eeggannaa godhaa. Tolee yeroo hedduun alaattanii gara stuudiyoo keenyaatti dhuftanii mudannoof muuxannoo keessa waan nuuf qooddanii maqaa FiBdhaan isin galateeffadha. Waaqayyo immoo dabalee umurii keessan nagaa fayyaa waliin isiniif adeeressuun jedhaa ulfaadha. Isinis baay'ee isin galateeffadha. Anayyuu yaadattanii
iyyafattanii namni maqaan isa eebbisee jedhamtu tokko dubartumti tokko iyyuu jirti jettanii na barbaadanii na afeeruu keessaniif maqaa koonisii waaqayyo immoo daddabalee isin haa eebbisu hojii keessan immoo waaqayyo haa eebbisu galatoomaan isiniin jedha. Kabajamoo daawwattoota qophii Elellee turtiin adda eebbisee ashanaa waliin taasisnee kana gammaatti daawwattan fakkaata ture. Egaa isaanirraa waa hedduu barachuu dandeenya. Fakkeenyuma guddaadha kan isaan nuuf ta'uutii danda'anii dubartiin tokko of taatee akka isheen dhaabbachuu dandeessu waa hedduudha kan isaan nuuf kaasaniitii turanii. Isaaniin maqaa FiBdhaan galateeffachaa qophii keenya kanasuma irratti goolabnu ta'a. Egaa qophii kana qopheessuun kan isin faana ture Anayyaantu Tulluuti. Gama ogummaa kaameraatiin Toomaas Ingidaan nu faana tureera. Torban qophii Elellee keenyaatiin keessummaa kabroodhaan walitti deebina. Haga torbanitti torban gaarii.